إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وروان كريستانا عشما حركفونه بليوان كيا كم بيا على كيست على في كيست أرقمتن هندي كيسنو نجني ربي سمبرا هجراتو نو ما هند بر اللي رجني ربي هجراتو يا بليوان كيا فيديو كوني أديسيناتين فكاتو نمن أرجنجرنا لأناتين هي يادو بوليتين كينيا كوني كان يونايتد عرب إمارات كيستي كالي سلوبوسي لابدي فيام بريدون كوني دلغتا نما علمو لك أبدوني فكاتي سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا قامي osoo nuti isa waggaa yaanna miti nuti isa waggaa ganaa dhufu waa meeqa yaanna isa borii isa waggaa dhufu yaanna kan borii bira dabarre jechuudha. Har'a obboleettiin keenya kuni kaleessa balaa makiinaa konkolaataatiin kaleessa lubbuu sii dhabdee maatii siis dhabdee fira siis dhabdee keessattuu faaduutis namni illee ni du'a. Balaa konkolaataatiin namni ni du'a hedduu agarra. Namni kudhan faa bakka tokkotti digdamni faa kan xiyyaarri fudhatee faa bishaanitti galu hedduu jira kan lubbuun namaa tasabadu le'annahu keessattuu kan dubartoota keenya keessattuu biyya baqattummaa keessa nama jalatu dalagaa jirtu kaddaamummaan itti waamamaa jirtu tu sana keessaan bahin cinqii mana madaamii keessa otoo jirtu cinqii isaa achitti dabarsite rabbiin kan jannataa haa godhu ija rahmataatiin haraalu yaa obboleewwan kiyya. والله باي نما قديسيسا باي نا قديسيسي أنا اللي بقتمان كوني أما ورا سيرا ورقة أي ما قبو هنك أمني جد أمي بقتمان كون تكما إن كون تكما يا أبولي وانكيا أسو من مدامي كسج الراك تري بيجا يسيتدي بيودا تري المو يسيتدي بيودا تري قلتي وان باتي في سيبك تري jiruufoo yeffachuudhaga namoota ni beeka akka biyyaatti bahe waan biyyaa baheef ni beeka har'a gizee isiin dhukkubsattee hin duune balaa konkolaatiin karaa irratti lubbuun sii darbu wallaahi baay'ee nama gaddisiisa obboleettiiwwan kiyya an aslan beektan yeroo hundumaa dubartii keenyaaf garaan na gubatana baay'ee tokko dhugaa dubartii keenya akka malee garaan na raafama. Gizee simana arbaa keessa akkas dhama du'an taane faaduutu hedduu garaan nyaataa hedduu rakkataa turte yeroo duraa fa inni beektanii bara waggaa sadii natti fakkaataa wanni kuni beeruutiin keessatti faa dubartiin keenya shamarran keenya ni qalamti garii ni ajjeefamti garii fooqiirraa darbamti miidhaan dubartoota daragaye hedduudha. Kanaafuu har'a obboleettiin keenya kuni Dubaayii keessatti balaa konkolaatiin darbite du'aa'ii kadhadhaa fi bakkuma jirtanuu rahmata rabbiin haa godhuufi haa ta'u malee asirratti immoo abdii geetaachoo barreeffama wayii maxxansee jira akkuma argaa jirtanu kana barreeffama kana irratti gargaarsa tarii reenfasii biyya galchuu jedhanu malee reenfasii biyya galchuu xumuramee hin beeku malee yoo xumuramuu baate gara guruppii irratti hirmaattanii illee reenfasii biyya galchuudhaaf yaalii godhaa yoo galte immoo kalaas du'aama godhaafi awwaan kana keessa dhaqee sin gaafanne illaalleesii hedduu tokko na rifadhe mucaan dalagattu bareedduun kun gizee isiin lubbuu sii dhabde biyya ormaatti. ربيني رحمة هاقو في أبوليتي وانكيا كيستو باقي توكو شمرن كين أدرا رب ما جتشا أوفيقا أوفيقا جتشون كيا قاني دعا رب مبكا لأنه دبي ورا إرغان كوني ورا دبي كنا قبو باقي امبربادا مالي في دبي كيستي وان هدوتو دي ماجرا أما دبرتين كينيا أكو مسين أغرتنو دبرتي را هدان همالو دبرتي يو هدام تلي نميد أمتي دبرتي يو من هداسين تلي ميد أغدا ترغا مالي في أكا إيرا بلا دندمتشول لندندسو يو غري غرات أقبدي يو غري الموباتي لأنه دبرتين أصلا إسين ضعيفة دبدو دبرتي يجون دبدو أبا يعني ربين أوما والجالشي أومي كنافو dubartii yoo mana hidhaa seente baay'ee tokko miidhamti amma Saudi Arabiyaa keessatti argaa jirtanii ijoolleen dubartii irra miidhame gariin karaa dhaabaatti gariin achitti deesse faa wanti mucaarra buusan hin jiru wanti nyaatanu deenyi yoo deesse garaan qullaattafa waan nyaatanutu hin jiru dubartiin gizee deesse kaate maali argaatuma guddanne illee yoo deesse kaate waan nyaachuu isii barbaachisa akka garaan sii qullaan taane jechuudha. Kanaafuu wannan kana hunda kaasee fi manni hidhaa kun jabaadha mana hidhaa dubartiirraa hin malu dubartiin qananiidhuma feeti qananiidhaan bareeddillee
Kanaafuu Dubaay keessatti bakka takka takkatti argaan jira. Bakka takka takkatti waan hin taane fa'aa argaa dhagahaan jira. Keessatti yaa dubartoota keenya adaraa waan akkasiirraa of eegaa. Waan bakka hin taanetti of hin galchina. Yoo eeruma ta'e illee galaa eeruma. Waan hin taane keessallee seenaa dhugaa rakkoon keessan gizee dhaga'amu hedduu na gaddisiisaana. Rakkoo dubartoota keenyaa gizee dhaga'an hedduu na gaddisiisa. Maaliif isa siin biyyaa erga baatee biyya isii gargaara, haadha isii gargaara, abbaa isii gargaara, obboleewwan isii gargaara. Gara hedduun miidhaa irra ga'a dubartoota keenya. Namarraallee naftu, rakkataarraallee naftu. Otoo isiin hin jiraanne eenyutu wal gargaarame? Dubartiidha kan waa hunda bakka hundatti gargaaru. Kan masjiida jaallu dubartiidha. Waa'ee dubartii kana yeroo hedduu irra deddeebi'een dubbadhaan. Kan beeti kiristaana jaalu dubartiidha. Dubartiin baay'ee tokko miidhamti, baay'ee tokko gargaarti, baay'ee tokko garaa namaa laafti illee. Kanaafuu miidhaan dubartiirra akka hin geenyeef hanga dandeenyu wal gorsuun gaariidha. Bakka hin taanetti hin argina. Dubartiin keenya warri Saudi Arabiyaa jiran waan darbe jarri kanaan booda yoo of adabanii wanni darbe waan ta'anii amma galaa jiranii rabbiin galcheellee hafixu jenna. Ani immoo balaan akka Saudi Arabiyaa qabe kan Dubaay qabe tan sodaa guddaa qaba. Kanaafuu obboleewwan kiyya warri Dubaay keessa jirtanu bashannanan taanee fi akka hin taane deemuu fi waan hin taanetti galuurraa adaraa rabbiidhaa of eeggadhaa. Waan hedduun argaaraa waan hedduun dhagahaarallee callisuutti obboleettiiwwan kiyya hundi keessanuu obboleettii kiyya. Miidhaan keessan yoo isinirra qaqqabee anata siiraafama. Ani dhugaa hangan isiniif garaanna gubatu dhiiraaf hagana maaliif dhiirri rakkoo hedduu dandamachuu danda'a. Beelas turuu danda'a. Wanna tokko jalaa bahuu danda'a. Hidhamee sillee achi keessatti yoo rukutamellee waan hedduuga. Dubartiin achumaan miidhamtu. Dubartiin achumaan miidhamtu yoo garii ulfa baattanii jirtan yoo garii daa'ima qabdanii harkaa. Kanaafuu bakka hin taanetti of hin kuffisinaa. Bakka hin taanetti hin miidhaminaa yaa obboleettiiwwan kiyya. Bakka hin taane of hin galchinaa. Abbaan taane wajjin hin dhaabbatinaa. Kanaafuu of eeguun barbaachisaadha. Yeroo dhaqanii rakkootti galanii ka'anii karaarallee yeroo deemu gariifaa kan dhuganii isa karaanantu jiru wallaahi waan kanallee irra ga'een argee waan kana irra ga'een dhaga'ee qabatamaan illee nan beeka waan kana dhuganiifaa isa karaanantu jiru akka Saudi Arabiyaanii kana ga'a. Saudi Arabiyaanii duraan akkas turanii kan dhuganii isa karaanantu fa'aa jiru kan achi gabbaaniifaa poolisii qabe hedduu hin dhagaan hedduun natti himamallee. Waan akkasirraa of eegaa obboleettiiwwan kiyya hadaraa. Kanaafuu akkas ta'anii karaarra yoo bahanii rakkoo hedduutu nama mudata. An obboleettii keenya du'asii gaddan dhufee walaakin ergaa dabarfachuun gaariidha. Obboleettii keenya rabbiin ija rahmataatiin halaalullee kan jannataa haa godhullee. Yaa obboleewwan kiyya of eegaa bareechaatii walillee gorsaa keessatti badiitti hin galinaa badiirraallee of eegaa bakka hin taane dhaabatinaa yaa obboleewwan kiyya. Rabbiin maatii keessanitti illee keenyatti lagaan hadeebisu isiniin jecha. Du'aa'ii walii kadhachuun illee barbaachisaadha. Namoonni obboleettii keenya kana gargaaruu yookiin reenfasii akka biyya galu gargaaruu barbaadan Abdii Geetaachoo guruppii inni ijaareen dhaxanii bira dhaabbattanii gargaartanii galchuu dandeessan yoo hin dandeenye immoo sheer walii gochuu fi du'aa'ii walii gochuun barbaachisaadha. Nagaannaa jiraadha galatooma.